فقو فيديو دا بكا درداتي خنين هجري ميديا هردوفتا في داوتوتا هجري ميديا نجين خن يسنا رك مسلين جتا ودو يروخنا كمنو متوتي ودو درسولان سنتبنا University mootummaa ulaagaa irraa eegamu hin guutan taanaan gara manneen barnootaa bultiitti jijjiiramuu akka danda'an ministeerri barnootaa Profeesar Biraanuu Naggaan beeksisan. Humni addaa Somaalee waraana Al-Shabaab dabalachuudhaan Oromiyaa gama kibbaatti weerara hammeessutu dhaga'ame. Naannoo Tigraay Maqaleetti uggurri sochii baajaajii mormii kaasee kunneen hangafoota oduutii amma bal'ina oduutti aansina. University mootummaa ulaagaa irraa eegamu hin guutan taanaan gara manneen barnootaa bultiitti jijjiiramuu akka danda'an ministeerri barnootaa Profeesar Biraanuu Naggaan beeksisan. Ministeerri kana kan dubbatan hagaya 25/2025 waltajjii marii ministeerri barnootaa fi abbaa taayitaa barnootaa fi leenjii waliin qopheessuun waa'ee raawwii irra deebiin galmaa'uu irratti taa'uun ibsameera. Qulqullina barnootaaf iddoo olaanaa kennaa deemuun barbaachisaadha yaada jechuun dhaabbilee dhuunfaa waliin waggoota afran darban irraa eegalee hojjetamaa jiraachuu kan ibsan Profeesar Biraanuu Naggaa irra deebiin galmaa'uu ilaalchisee dhaabbileen ulaagaalee waggoota 3f itti himamaa ture hin guunne barsiisuu itti fufuu akka hin dandeenye himamaa turuu eere. Kanaan walqabatee waggoota darbaniif dhaabbileen dhuunfaa barnoota olaanoo waliin akka hojjetan gaafachaa turu bu'aa gamaggama taasifame irratti hundaa'uun akka fooyyessaniif yeroon murtaa'e kennamuu fi yaadachiise. Yeroo kana keessatti kan of fooyyessan akka itti fufan ibsuun kan of fooyyessuu hin dandeenye boruu Itoophiyaa kan hin madaallee fi haala kanaan itti fufuu akka hin dandeenye ta'uu ibsaniiru. Kolleejjiiwwan dhuunfaa cufsiisuuf dhimma cufaa akka qabne ibsuun fedhiin keenya osoo hin baratin barataan digirii argatu Itoophiyaa keessa jiraachuu hin qabu akka biyyaattis fudhatama hin qabu jechuun dubbatan. Dabalatees gamaggamni kun dhaabbilee barnootaa olaanoo mootummaa irrattis akka taasifamu kaasuun hojmaata kanaan kan cufaman dhaabbileen dhuunfaa qofa osoo hin taane kan mootummaallee akka dabalatu ibse. Kanaanis yuunivarsiitiiwwan mootummaa ulaagaa lafa kaa'ame guutuu hin dandeenye faayidaa isaan kennuu danda'an yaaduun gara mana barumsaa bultii addaa sadarkaa lammaffaatti akka jijjiiraman ibsuu gaazexeessaan Riippoortarii Itoophiyaa gabaaseera. Dhaabbilee dhuunfaa galmee irra deebiif waltajjii irratti argaman ulaagaaleen kaa'aman yeroo fi baasii baay'ee nu gaafata jechuun yeroon kennamee fi akka dheereffamuuf gaafachuu isaanii gabaasichi ibseera. Finfinnee keessatti dhaabbilee barnoota olaanoo dhuunfaa galmee irra deebiin galmaa'an 290 keessaa kan ulaagaa kana guutan 3 qofa ta'uun waltajjicha irratti himamuu gabaaseera. Ulaagaa haaraa dhaabbilee barnoota olaanoo dhuunfaa galmeessuuf qophaa'een dhaabbileen 375 galmeessuuf karoorfame 290 galmeessuu isaanii abbaa taayitaa barnootaa fi leenjiitti daareektarri olaanaa hayyama dhaabbilee Hiiwat Asaffaa ibsaniiru. Bileen 290 galmaa'anii gamaggama marsaa duraa taasifameen dhaabbanni ulaagicha guute waan dhabameef ulaagaa barbaachisu fooyyessuudhaan gamaggama marsaa lammaffaa taasisuu kaasaniiru. Dhaabbileen of fooyyessanii sirna barnootaa akka itti fufaniif jecha yeroo marsaa sadaffaaf ulaagaalee barbaachisan fooyyessuuf ulaagaa isaa gadaanaa akka guutaniif carraa kennuufi ibsuun magaalaa Finfinnee keessaa dhaabbilee 3 kaampaasii 3 fi damee barnootaa 17 ulaagaa isaa gadaanaa guutuun eeyyamanni isaanii fudhatama argachuu dubbataniiru. Weerarri daangaa lafa Oromiyaa kan humna addaa Somaaleetiin Oromiyaa gama kibbaa godina Booranaatti jalqabee namoota 4 ajjeesuun kaanis qeerraa buqqaasitee jira. Weerarri saamicha daangaa lafa Oromiyaa gama bahaatii fi kibbaatti eegalee godina Booranaatti hammaachuudhaan humni addaa Somaalee shororkeessitoota Al-Shabaab dabalachuudhaan Oromiyaa irratti weerara bananii godina Booranaa aanalee 3 irraa horsiisee bulaa fi qonnaan bultoota buqqaasuun lubbuu namaa ajjeesuun himame. Weerarri saamicha daangaa lafaa godina Booranaa bahaa Waciilee Areeroo fi Daa keessatti daa'ima ganna 7 dabalate namoonni 4 ajjeefamanii hedduun qe'ee isaaniitirraa buqqaanitti jiru. Hidhattoonni naannoo Somaalee irraa dhufan guyyoota dabran keessa irra deddeebiin haleellaa raawwachuudhaan daa'ima tokko nama ganna 56 magaalaa Areerooti Waciileedhaan immoo dargaggeessa 2 hidhattoonni Addis Istaandarditti manitti jiran. Aangawoonni naannoo ajjechaa kana kan mirkaneessan yoo ta'u
humnoonni federaalawaa tasgabbii yeroof ture deebisuuf jidduu seenanii jiraachuunis himame. Hokkara uumameen maatiin gara magaalota akka Waacillee fi Borbor baqachuun kan dirqisiise hoggaa ta'u maatiin buqqaan beelaa fi qorra hanqina deeggarsaa isaa mudachaa jira jedhan. Haalli namoonni keessa jiran hammaataa dhufuun dubartoonni fi daa'imman balaadhaaf saaxilamuu jiraattonni himanitti jiran. Akka aanga'oonni jedhanitti gargaarsi dabree kan jiruu fi gargaarsi jiru gaa kan hin taane ta'uu himani. Garuu buqqaatiin hedduun bakka yeroof gaaddisaa keessa qubatanii jiraachuu ibsan. Weerarri kunis kan eegale eega murteen falmisiisaa manni marii mootummaa naannoo Somaalee qoqqoodinsa bulchiinsa irra deddeebiin gurmeessuuf murteessee booda hoggaa ta'u paartileen siyaasaa Oromoo amma dura ibsa baasaniin tarkaanfii tana mootummaan federaalawaa hin dhaabsisu taanaan balaa guddaa akka fiduu danda'u hubachiisanii turan. Gama biraatiin guyyuma irraa lixa Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Abee Dongorootti weerartoonni faannoo lubbuu namoota 26 olii galaafachuudhaan qabeenya hedduu saamaa jiraachuun himame. Magaalaa Maqaleetti baajaajiin gara handhuuraa walakkeessaa magaalattiitti akka hin seenne bulchiinsi magaalattii dhorkuu hordofee abbootiin qabeenyaa baajaajii murtee kan komachuun hiriiran murtii dhageessisan. Uggurri kun jala bultii ayyaana Ashandaa sababeeffachuu kan labsame ta'us ayyaanichaan boodallee cimee itti fufuu konkolaachiftoonni dubbatanii jiran. Murteen kun jiruu isaanii rakkoo keessa kan buusu kan jedhan konkolaachiftoonni mormii isaanii dhageessifataniiru. Murteen kun jireenya irratti dhiibbaa uumeera jedha dargaggeessi ganna 29 kan maqaan isaa Gadaaya Haayiluu jedhamu. Innis yeroo dheertuuf konkolaachisaa baajaajii ta'ee hojjetaa ture. Uggurri kun hanguma ayyaana Ashandaa qofa ture jennee yaadaa turre jedha. Amma garuu uggurri kun cimee itti fufeera. Nuti immoo hojjennee jiraachuu barbaannaa jedha. Konkolaachiftoonni kunneen gaafa wiixata magaalaa Maqalee keessatti hiriira mormii erga gaggeessan booda gara waajjira bulchiinsa magaalichaa qajeelchaa poolisii godina waajjira pirezidaantii naannichaa, miidiyaa naannichaa kan Dimtsi Wayyaanee jedhamuu fi waajjira muummee TPLF dabalatee waajjiraalee mootummaa fi paartii adda addaa fuulduratti hiriira ba'uun mormii isaanii ibsataniiru.